Nagaaf araarri Waaqayyoo biyyaaf bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. An arras dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee kan inni isiniif dhiyaadhe obboleessa keessan Galataadhinsaadha. Waaqayyo dubbii sagalee isaa akkanatti dubbatuuf lafa jirrutti Waaqayyoodhaan wal wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo waan hundumaa gochuu kan dandeessu ati Waaqayyoodha si haa galatu. Yeroo kana haala adda addaa keessa ta'anii biyya adda addaa keessa ta'anii dubbii sagalee kee dhaga'uudhaaf kan jiran kanaaf humnaaf ayyaana keessaanii baay'isi. Dubbiin dubbatamu kun ergaa mana isaanii ijaaru, ergaa gaa'ela isaanii ijaaru, ergaa kiristaanummaa isaanii cimsu akka ta'uuf ayyaana kee nuu baay'isi. Yeroo kana ergamaan seexanaa qilleensa kanarratti ramadamee akka dubbii kee haalaan hin dhaggeeffanne kan taasisu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Waan nu wajjin taatuuf si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 15 guyyaa irraa wal wajjin ilaala. Kutaa kana nan dubbisaa akkas jedha. Yaa gooftaa ilma koo anaaf maali? Innoo dhukkuba yeroo yerootti nama kuffisu tokkoon qabamee baay'ee dhiphachaa jira. Takka takka ibidda keessatti kufa, takka takka bishaan keessatti kufa. Kutaa kana keessatti wantoota gurguddaa lama argina. Inni jalqabaan dhukkuba mucichaati. Inni lammaffaan mallattoo dhukkuba mucichaati. Dhukkubi mucichaa akkuma jirutti ta'eetu jiru mallattoon dhukkuba mucichaa lafa argetti kan isa kuffiisudha. Bakka argetti kan isa kuffiisudha. Mucichi mul'ata bishaan gamaa qabaatus sababii dhukkuba isaa bishaan ce'uu hin danda'u. Mucichi mul'ata guddaa qabaatus sababii dhukkuba isaaf mul'ata isaa bira ga'uu hin dandeenye. Mucichas gara bartootaatti isa geessanii turan. Bartoonnis isaaf kadhataniiru garuu mucichi fayyuu hin dandeenye. Namoonni baay'een irra waldaa kiristaanaa keessa jiraatan baay'een isaanii fooyya'anii waldaa keessa jiru malee fayyanii waldaa keessa jiru miti. Mucichi waldaa dhaquu fi fayyuun isaa garaagarummaa guddaa qaba. Waldaa gatii dhaqeen mucichi hin fayyine. Arras namoonni baay'een waldaa dhaqan malee baay'een isaanii fayyaa sitti hin fakkaatin. Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 22 kaastanii yoo ilaaltan gaaf tokko namicha jaamaa sanaa lafatti dhoqqeessee Yesuus ija isaatti dibee dhaqee ofirraa dhiqadhu kottu ittiin jedhe. Erga ofirraa dhiqatee ol jedhee Yesuusin ilaalee booddee amma attam argiteetti arguu dandeessaa Yesuus gaafannaan iyyee nan arga. Namoonni nan ilaalu baay'een isaanii garuu muka natti fakkaatu. Namichi kun hin fayyatu hin ta'in hin fooyyee. Arras waldaa kiristaanaa keessa kan jiran baay'een fayyaa guutuu gatii qabaataniif yookaan jireenya sirrii Yesuus wajjin waan qabaniif caalaa fooyya'aniitu Yesuus duukaa jiraatu. Namatu sirriitti hin fayyiin fooyya'ee jiraatutti immoo namatu mukatti fakkaata. Mukaaf nama adda baasee hin beeku. Wantoota barbaachisoo akka barbaachisummaa isaaniitti beekuu namni kan dadhabu gaafa fayyaa sirrii hin qabnedha. Asumarra dhaabbachuun sagalee Waaqayyoo mata duree dhukkuba dhalootaa fi mallattoo dhukkubichaa jedhu wajjin ilaala. Addunyaa kanarra dhukkuba gosa lamatu jira. Dhukkubinni tokko dhukkuba hafuuraati. Dhukkubinni kan biraan dhukkuba fooniiti. Dhukkubni foonii foon nama ajjeesa. Dhukkubni hafuuraa immoo hafuura nama ajjeesa. Namni dhukkuba fooniin qabame foon isaa akkuma du'u. Namni dhukkuba hafuuraatiin gaafa qabamu hafuura isaatu du'a. Irra guddeessaan waldaa kiristaanaa keessatti dhukkubni hafuuraa darbee darbee baay'ee mul'ata. Akkuma dhukkubi foonii biyya garaagaraa keessatti mul'ate namoota baay'ee hedduminaan fixu waldaa kiristaanaa keessattis kufaatii hafuuraa guddaa kan fidu dhukkuba hafuuraati. Yeroo baay'ee waan isin dhibu namni gatii dhukkubsate qofaaf du'a miti. Dhukkubni isaaf qorichi isaa waan wal dhabeef du'a. Waldaa kiristaanaa keessattis dhukkuba hafuuraa kan fidu isa kanadha. Qorichiif dhukkubii wal argachuu dhabuun nama tokko ajjeesuu akkuma danda'u waldaa kiristaanaa keessatti jireenya amantootaa fi lallabni waldaa kiristaanaa keessatti lallabamu. Jireenyi amantootaa fi barsiifni waldaa kiristaanaa keessatti kennamu wal argachuu dhabuun dhukkuba hafuuraa gurguddaa fida. Dhukkubi dhalootaa inni guddaan tokko jettanii kan isin beekuu qabdan dhukkubi dhalootaa inni guddaan of arguu dhabuudha. Of arguu dhabuun dhukkuba dhaloota yeroo ammaati. Namoonni baay'een ija ittiin namoota kan biraa ilaalaniif ija ittiin addunyaa kana ilaalan malee ija ittiin of ilaalan tokkoyyuu hin qaban. Iji namoota baay'ee waa'ee namootaaf waa'ee addunyaa waa'ee ollaaf waa'ee biyyaa malee waa'ee ofii isaa namatti hin agarsiisu. Kun rakkoo guddaa biyya keenya keessa waldaa keenya keessa jirudha. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 3-5 yoo ilaaltan ija kee keessa utubaa jira. Ati immoo huba ija obboleessa kee keessaa jiru fuudhuuf kaa'atta jedha. Dura utubaa isa ija kee keessa jiru of keessaa baasi jedha. Baay'een keenya waa'ee namoota naannoo keenya jiranii beenna malee waa'ee ofii keenyaa hin beennu. Macaafni qulqulluun kan keessatti wal ilaallu miti kan keessatti of ilaalludha. Namni of ilaallee gaafa dhaqee bitu keessatti nama ilaaladhee hin bitu keessatti of ilaaladhee bita. Sababiin isaayyuu maqaa isaatu of ilaalleedha. Arras waan tokkon isinitti hima. Macaafa qulqulluu keessatti namooti baay'een of ilaalutu hin ta'in har'a wal ilaalaa jiru. Of ilaaluuf wal ilaaluun immoo garaagaradha. Macaafni qulqulluun
kan keessatti wal ilaallu miti, kan keessatti of ilaalludha. Macaafni qulqulluun of ilaallee keenyadha. Eessatti of arguu dandeenya? Of ilaalleen inni sirriin isa kamidha isa jedhuu fi lafti nuun keessatti of arguu dandeenyu, lafti nuun keessatti eenyummaa keenya isa dhugaa beekuu dandeenyu Yesuus Kiristoos keessattidha. Of arguu dhabuun kun yeroo tokko tokko gaafan taa'ee yaadu amala miinjee mushurraa gidduutti argamu tokko wajjin wal fakkaata. Miinjeef mushurraa gidduutti amalli argamu tokko miinjeedha, mushurraan mushurraadha. Miinjeen ganama ka'ee mushurraatti wayaa uffisa. Ofiisaa garuu wayaa uffatee hin jiru. Yeroo tokko tokko miinjeen yeroo daandii irra deeman mushurraatti karaa agarsiisaa, haafa karaarra jiru mushurraaf karaarraa kaasaa deema. Ofiisaatti dhimma hin qabu. Yeroo lafa taa'ichaa ga'anii gadi ta'anis waan mushurraan irra taa'u sana gad jedhee ofiisaa xaraga. Kan saarraa garuu na xaa'atu. Maaliif jennaan dhimmi inni hojjetaa jiru kan miinjee kan ofiisaa utuu hin ta'in kan mushurraadha. Haalli inni keessa jiru sun haala of sirreessuu utuu hin ta'in haala nama kan biraa sirreessuudha. Baay'een keenya yeroon keenya kan dhumu utuu of sirreessinuu caalaa utuu nama sirreessinuuti. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Yeroo tokko tokko immoo of arguu dhabuun kun maal natti fakkaata? Yeroo nuun buufata konkolaataa dhannee deemuudhaaf jennu balbala buufata konkolaataa irratti namoonni dhufanii nu simatan tokko jiru. Namoonni dhufanii nu simatan kun boorsaa keenya nurraa fuudhanii gara konkolaataa nuun qabannee ittiin deemnu sanaatti nu geessu. Dhaqatanii taa'umsa gaarii irra nu kaa'u. Erga sanaa booddee nama kan biraas dhaqanii taa'umsa kan biraarra fidanii kaa'u. Gaafa dhaqanii nama fidan karaa duwwaa namatti agarsiisu miti. Ba'aa namichaa baatanii fidu. Ba'aa isaa baatanii fi karaatti agarsiisaa fidanii teessumarra kaa'u. Nama baay'ee utuma jedhanii fidanii konkolaataa keessa guutu. Yeroo achii kaanee deemuudhaaf jennu yookaan yeroo lafaa deemne sana geenyu jarri nu fidan ganamaa nu biran jiran eessa dhaqan jennee gaafa gaafannu jarri faayidaa xiqqoo waan argataniif ba'aa namootaa baatanii iddoo namaa qabanii nama kaa'aa turan malee ofii isaanii konkolaataa keessaa teessuma hin qaban. Kun jireenya namoota baay'ee irraa fakkaata. Namoonni baay'een irraa namoota baay'ee gara qajeelummaatti fidan malee, namoota baay'ee gara mootummaa Waaqayyootti fidan malee, namoota baay'ee balbala banan malee ofii isaanii keessa hin jiran. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Dhukkubi kun kan inni dhufu of arguu dhabuu irraati. Namni dhukkuba of arguu dhabuutiin gaafa qabamu waa'ee isaa dhiisee waa'ee nama kan biraasa. Lafa bunaatti waa'ee isaa dhiisee waa'ee nama kan biraasa. Abalufa attamitti jiraachuu danda'u ammadha. Waldaan kun amma garamitti deemti? Biyyi kun amma garamitti deemtedha? Waa'ee hiriyaa isaa haasa'a. Halkanis ta'u guyyaa waa'ee isaa guyyaa tokkoof hin yaadatu. Of hin argu. Nama kan biraa arga. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 5:7 yoo ilaaltan waa'ee namicha waggaa 38 dhukkubsatee sana kutaan kun dubbata. Namichi waggaa 38 dhukkubsate laga kan isa turse nama eeguu isaati. Namicha waggaa 38 dhukkubsate laga kan isa turse humna isaaf yaalii gochuu isaati. Yeroo tokko tokko waa'ee firaa haasa'a lagicha taa'e. Yeroo kan biraa immoo anumti mataan kooyyuu keessa bu'uu nan danda'a jedhee mokkoruu barbaada. Guyyaa tokkoof iyyuu Yesuusin eegee hin beeku. Gaafa Yesuus dhufe namichaan ana fayyuu barbaaddaa jedhee gaafa inni isa gaafatus eeyyee ani laganatti rakkadheera fayyuu hin barbaadan jenne. Isa gooftaa Yesuus gaafatu dhiisee waa'ee warra fayyee galee haasa'uutti ka'e. Namoota baay'eetu lagana ture gooftaa. Namoonni lagana turan baay'een fayyanii galan jedha. Kaan firatu keessa buuse, kaan immoo humna isaaniitiin keessa bu'aa turan jedha. Waan si dhibu yeroo tokko tokko anumtii mataan kooyyuu keessan bu'a jedhee gaafa yaalu na dursanii keessa bu'an jedhee haasa'u ifatee Yesuus duukaa haasa'uutti ka'e. Yesuus haasa'u anurraa barbaada miti. Deebii sirrii nurraa barbaada. Yesuus garuu dhugaa jettaa amma si gatanii galaniire ati lagana baay'ee turteere jedhee haasaa wajjin ifatee naasune Yesuus. Maal akkasii godhu barbaadda fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate. Waa'ee warra fayyee galee erga haasa'ee fixee booddee namichi kun dhumarratti Yesuus inni firarra caalu utuu dhaabatee isa haasofsiisaa jiru waa'ee firaa haasa'a. Dhumarratti ofitti deebee eeyyee fayyuu barbaada jedhe. Baay'een keenya gaafa kadhannu waa'ee keenya naasunu, waa'ee keenya hin dubbannu, gaaffii keenya hin kaafnu, waa'ee ollaa keenya haasa'u. Namoota tokko tokko argitanii beektuu bira jilbeenfattanii gaafa kadhatan akkas jedhu. Maali hattuuyyuu hin jiraachifte? Maali xonqaayyuu hin jiraachifte? Maali abalufaayyuu nama goote utuma dhanii kadhannaa isaanii xumuranii ka'u. Takkaa manaan na jiraachisitu hin jedhin. Takkaa manaan immoo attam na gootatu hin jedhin. Waa'ee namaa kun kadhatatu hin ta'in kadhata miti kissiidha kun. Kanaafiyyuu baay'een keenya kadhataa jirratu hin ta'in yeroo baay'ee utuu hin beekin kasasaa jirra jechuudha. Waaqayyo nu gargaara. Yeroo tokko jara sadiitu waan na dhaqe jedhan. Jarri sadan gaafaan na dhaqan inni tokko burtukaana, inni tokko loomii, inni tokko immoo buqqee hate. Jarri sadaniyyuu qabamanii mana abbaa murtiitti dhiyeeffaman. Gaafa dhiyeeffamanii abbaa murtii dabareedhaan toora isaan galchee murtii wal fakkaataatti murteesse. Abbaa loomii fuuldura dhaabbachiisee abbaa burtukaanaa itti aanse. Abbaa buqqee dudduuba dhaabachiise. Hamma daftanii fayyaa isaa liqimsuu qabdu jedhee ajaje. Isa booddee abbaan loomii liqimse.
abbaan burtukaanaa harqee boo'utti ka'e. Isa booddee abbaan murtii akkasittiin jedhe dabareen liqimsuu sirra ga'ee jira waan ta'eef boo'uu dhiisi liqimsittiin jedhe. Inni garuu isa silaa caalaa guddisee sagalee isaa ol fudhatee boo'utti ka'e. Maaliif boossa dabareen liqimsuu sirra ga'ee jira jedhee abbaan murtii gaafa gaafatu deebii akka jedhu isaa deebise. Lakki jedhe ani waa'ee koon boo'aa jira miti. Waa'ee eenyu boossa reennaan waa'ee abbaa buqqee sana dudduuba dhaabataa jiruun boo'aa jedhe. Namichi kun waa'ee isa mataa isaarra jiruuf boo'a miti. Namichi kun waa'ee mataa isaaf waan isa boossise tokkoyyuu hin jiru. Waa'ee nama kan biraadha kan inni dhaabatee boo'u. Kun jireenya namoota baay'ee fakkaata. Kun jireenya kiristaanota yeroo ammaa fakkaata. Waaqayyo nu gargaara. Dhukkubi dhalootaa inni lammaffaan yaada garaa keenyaa geddarachuu dadhabuudha. Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu inni guddaan harkaan miila keenyaa qarshiif qabeenya keenya caalaa yaada garaa keenyaa barbaada Waaqayyo. Biyya lafaa kanarratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo jiraataa ture dinqii gurguddaa gochuu irratti yeroo dabarsetu hin ta'in yaada garaa namaa jijjiiruu irratti yeroo isaa guddaa dabarse. Yaada garaa keenyaa waan gurguddaa sadii barbaada. Tokko Waaqayyoodha. Waaqayyo yaada garaa keenyaa barbaada. Lama seexanadha. Seexanni yaada garaa keenyaa barbaada. Sadii namadha. Namni yaada garaa keenyaa barbaada. Waaqayyo yaada garaa keenyaa gaafa argatu nu wajjin hojjeta. Seexanni gaafa yaada garaa keenyaa argatu nu wajjin hojjeta. Namni gaafa yaada garaa keenyaa argatu akka barbaade nutti dubbata. Wanti yaada garaa keenyaa keessaa dhufu murteessaadha. Yeroo tokko tokko namoonni waa dubbatanii ka'anii isaan man dubbadhe kana arraba koo jedhe malee garaan koo hin jenne jedhu. Kun dubbii dhibbaa dhibbatti soban. Maatewos 5:18 akkasidha. Dubbiin afaan namaa keessaa dhufu hundumtuu yaada garaa keessaa dhufedha. Kanaafiyyuu inni sila dubbate arraba keenya miti garaa keenyadha. Arrabi keenyaaf garaan keenya faayidaa garaa garaa kenna. Wanti nuun garaa keenya keessatti yaadnu arraba keenyaan baafamee dubbata. Kompiitarrii fi piriintarii wal bukkee jiraatu. Kompiitara irratti wanta nuun barreessine piriintariin gara alaatti baasa. Kanaafiyyuu isa garaan keenya yaade arrabi keenya immoo alatti baasa. Kanaaf arrabi keenya piriintariidha, garaan keenya immoo kompiitaraa jechuudha. Dhukkubi dhalootaa inni sadeeffaan keessa taa'ee diida yaaduu dhalootaati. Namooti baay'een waldaa kiristaanaa keessa ta'anii waa'ee isa diidaa yaadu. Waldaa kiristaanaa keessa ta'anii waa'ee isa kaleessaa haasa'u. Seera lakkoobsaa 14:4 irratti Israa'eloonni Gibxi keessaa gaafa ba'an kottaa dura buutuu filannee gara dudduubaatti deebinaa jedhan. Waaqayyo mannaa kenneef ennaan nyaataa jiru. Garuu akkas waliin jedhu. Kottaa dhannee buqqee biyya Gibxii nyaannaa jedhu. Kottaa biyya Gibxiitti deebinaa garbummaatti deebinaa jedhu. Garbummaa kaleessaa hawwu. Buqqee kaleessaa hawwu. Raafuu kaleessa nyaataa turan hawwu. Isa kaleessaatu ija isaanii duraan baane. Israa'eloonni Gibxi keessaa ba'an malee Gibxummaan isaan keessaa hin baane. Namoonni baay'een waldaa kiristaanaa keessa jiran baay'een isaanii isa kaleessaa keessaa ba'an malee wanti kaleessaa isaan keessaa hin baane. Mallattoon dhukkuba keessa taa'anii diida yaaduutiin qabamuu yaada ofii samoofaa sana ganuu dadhabuudha. Namni yaada isaa samoofaa gaafa ganuu dadhabu arra keessa taa'ee akka kaleessaatti jiraata. Yaada keenya samoofaa ganuu dadhabuu jechuun akka itti kaleessa jiraataa turre sana isa utuu gara kiristaanummaatti hin dhufin isa utuu Yesuus wajjin adeemsa jalqabiin jiraataa turre sanatti arras kiristaanummaa keessa teenye jiraachuu jechuudha. Namoonni baay'een waan isin dhibu isa kaleessaa keessaa ba'anii dhufan malee wanti kaleessaa isaan keessaa hin baane. Namoonni kaleessa nama amatan bakka kaleessa ta'anii nama amatan jijjiirratan malee amiin isaan keessaa hin baane. Warri kaleessa hatan bakka kaleessa hatanii jijjiirratan malee anni isaan keessaa hin baane. Wanti guddaan bakka jijjiirrachuu miti yaada jijjiirrachuudha. Wanti guddaan bakka jijjiirrachuu miti ilaalcha jijjiirrachuudha. Namooti baay'een lafa kaleessa dhaquudhaaf ka'an sanarraa deebi'an utuu hin ta'in lafa kaleessa dhaquudhaaf ka'an sanatti akkaataa ittiin deemaa jiran jijjiirratan. Baay'een keenya jijjiiramni keenya jijjiirama bakkaati malee jijjiirama dhugaa miti. Yeroo tokko namootatu wal wajjin konkolaataadhaan deemaa jira. Yeroo sana foolii wayii konkolaataa keessa namootatti dhaga'ame. Innis foolii kaalsii namaati. Foolii baay'ee ajaa'aaf xiraadha. Isa booddee eenyu akka foolii kana dhageessisaa jiruuf kaalsichi kan eenyu akka ta'e namoonni wallaalan. Namichi hubataan tokko garuu foolii kaalsii eenyu akka inni ta'e bare. Isa booddee namichatti siqee kaalsii haaraa fuudhee kenneefi akkasittiin jedhe. Kaalsiin kee foolii dhageessisaa jira waan ta'eef yeroo sakatteessaaf gadi buunu kaalsii kee kana ofirraa baasi. Kaalsii haaraa kana kaawwadhuuti isa gatiitu ol deebi'i jedhee isatti hime. Namichis tole jedhee gaafa sakatteessa bira ga'u ariifatee gadi bu'ee erga sakattaa'amee booddee kophee isaa ofirraa baasee kaalsii isa sana ofirraa baasee lafa kaa'e. Kaalsii haaraa sana uffate. Yeroo achi gara konkolaataatti ol deebi'u kaalsii isa sila ofirraa baase sana immoo boorsaa isaa isa suufii keessaa as keessa kaawwatee deebi'ee dhufe. Gaafa dhufee konkolaataatti ol galu fooliin isa silaa caalaa namootatti dhaga'ame namoonni akka itti taa'an dhaban. Namichi kun hin gatetu hin ta'in bakka jijjiiree dhufe. Namoonni baay'een waldaa kiristaanaa keessa tun dhufiin kaleessaa
amala isaan qaban namoonni diidatti irratti kan beekan erga waldaa keessa dhufanii kan caalu mataarra isaan ba'e kaan immoo xiqqoo fooyya'an namoota baay'eetu fayyee waldaa keessa jira sitti fakkaatiin inni kaan fooyya'ee waldaa keessa jiraata inni kaan immoo ittuu sakaleessaa irratti caalee waldaa keessa jiraataa jira dhukkuba guddaatiin qabamee jira. Fakkeenya tokkon isinitti hima macaafni qulqulluun kan nutti dubbate asirra hin deeminaa gara kanatti deemaa malee nuun jedhee nutti dubbate. Namoonni baay'een garuu jijjiiramni isaan jijjiiraman jijjiirama guutuu miti. Gaafan akkas jedhu isa macaafni qulqulluun asirra hin deeminaa asirra deemaa malee isaaniin jedhe sana tole jedhanii adeemsa silachi deemanii adeemaa jiran sana achi galagalanii deemaa jiran sana as galagalaniitu gara isa macaafni qulqulluun deemaa hedheetti galagalanii dudduuba immoo garuma sakaleessaatti deemaa jiru. Kun jijjiirama sirrii miti. Kun jijjiirama feekiidha. Kun jijjiirama Waaqayyoon barbaannedha. Waaqayyo gooftaan nuuna gargaara. Dubbii dhageenya kanaaf Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa biyya garaagaraa ta'anii dubbii kee kana kan dhaga'an haala adda addaa keessa ta'anii kan dhaga'an maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin dubbatame kun isaan keessatti ijaa godhatu. Manni isaanii haa fayyu. Jireenya isaanii haa fayyu. Hojiin isaanii haa qajeelu. Waan hojjetaniin yaa Waaqayyo gooftaa haa milkaa'an. Karaa dubbii sagalee dhaga'an kanaa maqaa Yesuusiin karaan jireenya isaaniitti haa ba'u. Karaan mana isaaniitti haa ba'u. Warra eebba'aa ta'an yaa Waaqayyo gooftaa dubbiin ati isaanitti dubbatte kun mana isaanii keessatti ijaa godhatu. Laphee isaanii keessatti ijaa godhatu. Ittiin si haa beekan, si haa hubatan, isaan wajjin ta'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ana wajjin kan ture ogeessi kaameraa obboleessa koo Efreem Dirribaati. Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Sagantaa keenya kutaa kan biraan hanga walitti deebinutti Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Nagaa ta'a. Ameen.